Mormii uummataa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti turee fi rakkoo nageenyaa uumamee hordofee hoogganoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi hooggansi sadarkaa federaalaatti jiru kutaalee Oromiyaa garaagaraatti marii hawaasaa gaggeessaa turuun isaanii yaadatamaa. Kanaaf marii baha Oromiyaatti gaggeeffame akkasumas magaalaa Jimmaa fi Asallaatti gaggeeffame akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Ministeerri muummee Abiy Ahmed magaalaa Ambootti argamuudhaan hawaasa faana mari'achuuf dhufanii turanii. Mariin kun kan gaggeeffamaatii jiru hoteela Abbabachi Mattaafaraa keessatti yoo ta'u, ummati waraqaa seensaa argatan kan seenan yoo ta'u, warri waraqaa seensaa hin argatanii fi warri waraqaa seensaa argate gariin isaaniillee waltajjii kanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Waltajjii kana uummata qofa osoo hin taane Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasuudhaaf gara kana kan imalle yoo ta'u, waltajjii kanarraa ugguramnee jirra. Marii kana waraabuudhaaf gabaasuudhaaf kan eeyyamameef miidiyaa tokko qofa nuun jedhan warri nageenyaa fi naannoo sanatti hojii tikaa hojjetan. Yeroo mara kan barame kaleessas mootummoota darban biratti yakka tokko yakkanii deebi'anii miseensuma isaanii walitti qabanii dhoksaadhaan mariisisanii magaalaa Ambootti kana gooneet qeerroo walitti qabne manguddoo walitti qabne gochichi sirrii miti jedhanii dabarsaa turan kanaan dura jechuudha. Akkuma kaleessaa sana ammas kuni barameetuma jira, jijjiiramni tokkittiin hin jiru. Kunumtuyyuu akka jijjiiramni hin jirre agarsiisa. Qeerroon magaalaa, qarreen magaalaa seenneet waan keessa keenyatti dhaga'ame mootummaa faana haasofne marii gochuu qabna jennaan qeerroo alatti dhoowwanii miseensotuma duraa walitti qabatanii jira, walitti qabanii dhokatanii mariisisaa jiru. Isa malees immoo kan biraa maaltu jira? Akkuma kaleessa afaan qawweetiin doorsifamaa jira. Magaalli guutuun meeshaadhaan akkuma argitu gamoo dhumarrallee olaalte humna raayyaa ittisa biyyaatiin gamoon hundarra yaabbatanii asii gadees neeppariidhaan qeerroo doorsisaa jiru. Magaalaa guutuu keessa humna hidhateetu jira. Kanaatiif qeerroon magaalaa bahee ifatti waan keessa isaa jiru, miidhaa keessa isaa jiru himachuu hin dandeenye. Marii kana keessatti qeerroon qarreen hundiyyuu abbootiin gadaa bakka tokkotti dhufanii mari'achuutii qabu. Kana ta'ee osoo jiru dabballoota OPDOdha iddoo tokkotti qabanii waan akka yaada uummataatti yaada uummanni kennaa jiru. Uummata Ambootu kana jedhanii dabarsuudhaaf. Kan isaan amma asitti walitti qaban, kan isaan iddoo kanatti walitti qabaa jiran miseensumaa fi warreen isaan deeggaran qofaadha. Abdii irraa qabdu sagalee keessan ta'u warri keessa jiran kun? Warri keessa jiran kun gonkumaa abdiin hin taane. Duras warreen uummata Oromoo dhiiga dhangalaasaa fi nyaachaa turan. Torbanarraa waraana irratti bobba'ee dhiiga dhangala'aa jira. Sa'aatii kana kaasee guyyaa lama. Har'a immoo wanta nuuf fidee dhufe hin beeknu nuti. Nuuf dubbataa fi nurratti dubbataa hin beeknu har'a. Sila kana ammas taanaan namichi dhufe kun akka nurraa galu. Nuti boo'icharra jirra arras. Arras kaleessas bo'aarraa ammas bo'aa jirra. Lammiin keenya kunoo hospitaala jira, deddeebinee gaafachaa jira. Maal nuuf fidee dhufeme har'a? Maal fidee dhufeme ijoo? Waan nuuf fidee dhufe qabu? Warri keessa seenan kun akkamitti filatamanii isiniif sagalee ta'uu danda'u? Waan tokko hin beeknu nuti. Warra kaleessa shiran nurratti xaxaa turan magaalaan kun biyyi keenya biyya Oromiyaa akka isheen hin guddanneef warra cuucaa turan warra kaleessatti arras warri ta'aa jiran. Sila kana hin barbaannu nuti ammas taanaan akka magaalaa Ambootti akka jiraataa Amboottanii afaan nama kanaa ta'e afaan uummata kanaa ta'e hin barbaannu nuti ammas nurraa deemuu qaba. Kanaachi waan ta'e ta'a ammas. Inni kaleessaa arras ta'u jira. Ammas boris taanaan nuti duubatti hin deebinu. Qeerroon duubatti hin deebi'u ejjennoon keenya ejjennoodha. Sila kana ammas taanaan namichi kun akka nurraa dhufetti akka nurraa deebi'u. Atattamaan nurraa akka gaggeeffamu. Miidiyaan keenya kun miidiyaan OMN Johaar Mahammad arras taanaan boris taanaan hojii isatti fufuu nus isa jala jirraa isa faana tattaafachaa jira. Galatoomaa. Namoonni illee seenuudhaaf illee fedha qabanii otoo jiranuu egaa isaan immoo akka hin seenne godhanii warreen kaabineedhuma dura achi keessa turanii tammas illee isaanis immoo yaada isaanii ibsachuu seene malee namoonni illee quuqama sabaatiif illee yaada isaanii ibsuu danda'an namoonni alatti hafaniitu jiru. Akkasumatti illee ammas illee doorsisaan illee ammas kunoo naannoo kanatti numa argama namoonni keenyaatti immoo numa hidhamaa numa reebama numa ajjeefamna. Sirni duraan nurra jiru sun ammas nurraa hin cabne. Marii akkamii barbaachisa silaa yeroo kana? Marii kana keessatti egaa ifaaf bilisatti egaa namni qaamatti argamee namni miidhamee inni miidhaa jiru osoo qaamaan dhaabatanii walii galanii namatti tola. Garuu kana keessatti immoo inni miidhamees immoo ala dhaabatee inni miidhamne keessa dhaabatee inni dabarsu kun immoo yaaduma isa duraati malee wantumti vaaliyuu nuuf qabu hin jiru. Kaleessa dheengadda yerootti dhiigni ilmaan Oromoo yookaan immoo dhiigni ijoollee keenya dhangala'e kallattii adda addaadhaan amma nama tokkotti galutti falmannee dhumaa ture. Yerootti Dooktar Abiyyi kun aangoo yaabbatutti yeroo itti dhumuun keenyaa fi itti wanti tokko nurraa hafoonneeti kan nuti yaadaa turre. Haa ta'u iyyuu malee amma nutti caaleeti kan hin argame jechuudha.
እና ijoolleen asirratti dhumaa turan ijoolleen iddoo kanatti dhumaa turan obboloota meeqa keenya meeqa rasaasaan fixanii iddoo kana guuraa turu inni kun ta'uu hin qabu warri achi keessa jiran eenyu akka jiruu fi maal akka jiru maal akka isaan mari'atan nuti hin beeknu ammayyuu nu hin galle jechuudha kanaaf isaan yaaduma mataa isaanii yookaas immoo akkuma galeessan irratti hojjechaa turan ammas waan ta'eef mari'atu ta'e waan maaliif akka hin dhufe nu hin galle jechuudha akkamitti filataman jarri jarri kana akkamitti akka isaan filataman hin beeknu nuti achuma keessatti wal ga'uu isaanii kan nuti dhageenya immoo dhufne qeerroon naannoo kana jirru yaanee dhufuu isaa amma yeroo xiyyaarri bu'u argineeti kan nuti iddoo kanatti walitti qabamne jechuudha. Duraan immoo namoota iyyuu walitti kurfoofatee bulchaa magaalaa kana namoota kan seensifachaa jiru yommuu ta'u yeroo ammaa kanatti miidhamna kan jirre kan ibsaa jiran ta'uu isaanitti fakkaata akka yaada kootiitti. Sagalee isinii ta'u warri keessa jiru kun amma. Sagaltoon gonkumaa nu ta'uu hin danda'ani akka yaada keenyaatti sila yeroo ammaa kanatti miidhama keenya kan ittiin ibsachuu dandeenyu yeroo kaan fakkeenyaaf yuunivarsiitiin jira istaadoomiin magaalaa Amboo jira sila safara sanatti ba'aniitu miidiyaadhaan yookaan seeraanis immoo namoonni karaa ifa bilisa ta'een nu dubbachaa turanii har'a yeroo ammaa kanatti immoo maal ta'anidha kan isaan dhoskaatti kan isaan walgahii kana kan isaan gaggeeffachaa jiranii.